Guyyaa Dilbataa Iraan garee guddicha Awurooppaa kan ta'e Belgium wajjin Istadiyeemii SoFi Los Angeles keessatti taphate. Wanti hunda caalaa addunyaa naasisee fi Ameerikaa qaanesse garuu iccitii tapha boodaa raawwatamedha. Taphattoonni Iiraan yeroo gara Meeksikootti deebi'an gola uffata isaanii keessatti waraqaa harkaan barreeffame tokko minjaala irratti dhiisanii deeman. Ergaan waraqaa kanaa dippiloomaasii aarii fi of-tuulummaa kan of keessatti qabatee ture. Morkiin dirree kubbaa miilaa kun kallattiin siyaasaatti Iraan wajjin wal qabatee jira. Af-yaa'iin Paarlaamaa Iiraan Muhammad Baaqir Qaalibaaf suuraa goolii eegaa Iiraan yeroo inni kubbaa qodhatu agarsiisu maxxansuun akkanaan biyya keenya eegganna jechuun barreesse. Ministirri Dhimma Alaa Iiraan Abbaas Araghchiinis suuraa kana qooduun Iiraan dirree kamiinuu hin mo'amtu jechuun ibsee jira. Iccitii waraqaa taphattoonni Iiraan Ameerikaa keessatti dhiisanii deemanii fi morkii kubbaa miilaa fi siyaasaa Iiraan kana bal'inaan qabannee jirra. Ameerikaan Iiraanin jilbeenfachiifneerraa biirtuu nuukilaraa ishee sakatta'uuf waliigalleerra jechuun miidiyaaleef ibsa kennaa jirti. Ittaanaan pireezidaantii Ameerikaa J.D. Vance torban kana keessaa ogeeyyiin dhaabbataa Inerjii Atoomikaa idila addunyaa Iiraan seenanii iddoowwan nuti rukunnee sakatta'uuf deemu jechuun addunyaa beeksisuus garuu Iiraan ibsa kana kuffisee jirti. Iiraan ogeeyyiin kun biyya ishee akka hin seenneef maaliif fayyamuu diddee bal'ina isaa ni dhageessu. Baroota dheeraaf Israa'el diinagdeen kiyyaa hin tuqamu addunyaan dhuftee narratti investi gooti jechuun amantii turte. Garuu har'a dhugaa nadhaa tokko Tel Aviv irraa ifatti dho'ee jira. Gaazexaan Israa'el Times of Israel ibsaa qorataan diinagdee Avi Ben-Hur waabeeffachuun iccitii jabaa addunyaatti saaxilee jira. Dhaabbileen faayinaansii, baankonni gurguddoonii fi tuunni inshuraansii Awurooppaa warri kanaan dura hafuura diinagdee Israa'el turan har'a dhoksaatti harka isaanii walitti sassaabbatanii Israa'elin qullaa ishee dhiisanii baqachaa jiru. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Dhiphinni waraanaa fi dhukaasii misaayilaa Iraanii fi Ameerikaa gidduutti erga goolabamee Ameerikaan Iraanin miidhuuf jecha carraa argattee hundatti dhiibbaa gochaa jirti. Har'a garuu dirree lolaarraa fagaatee addunyaan waltajjii kubbaa miilaa waancaa addunyaa 2026 irratti dhugaa nama ajaa'ibu tokko ijaan argitee jirti. Ameerikaan Iraanin ispoortiirraa fageessuu fi onnee uummata ishee cabsuuf shira hunda yoo xaxxe illee Iraan garuu madaallii kana cabsuun dirree kubbaa miilaa irrattis ana jilbeenfachiisuun abjuudha jechuun cichoominaan dhaabbattee jirti. Waancaa addunyaa 2026 inni Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanaadaadhaan qophaa'aa jiru Iraaniif salphaa hin turre. Ameerikaan isheen biyya keessummeessituu taate Iraaniif jibba guddaa waan qabduuf garee kubbaa miilaa Iraan Ameerikaa keessaa akka hin qubanne dhorkite. Jeneraalota waraanaa fi qondaaltota siyaasaaf viizaa dhorkuu bira kutuun Ameerikaan deeggartoota leenjistootaa fi aangoota ispoortii Iraan baay'eerras viizaa dhorkuun dippiloomaasii ispoortii qaanessitee jirti. Kanaafuu gareen Iraan dirqamee daangaa qaxxaamuree Meeksikoo magaalaa Tijuwaanaa keessa qubate. Guyyaa taphaa qofaa daangaa qaxxaamuranii Ameerikaa seenuun taphatanii bariisaa Meeksikootti deebi'u. Leenjisaan Iraan Amir Geelonii haala kana yeroo ibsu rakkoon nuti keessa dabarree gareen kamiyyuu argeen beeku kuni roorroodha jedha. Garuu dhiibbaan kun onnee taphattoota Iraan hin cabsine. Inumaayyuu caalaatti isaan onnachiise. Guyyaa Dilbataa waxabajjii 21 2026 Iraan garee guddicha Awurooppaa kan ta'e Belgium wajjin Istadiyeemii SoFi Los Angeles keessatti taphate. Belgium isheen urjiiwwan gurguddoo qabdu irra deddeebiin goolii Iraan irratti duulte. Garuu Iraan da'oo sibiilaa dirree irratti dhaabdee jirti. Goolii eegaan Iraan Ali Rizaan raajii hojjetee jira. Inni akkuma sirna ittisaa qilleensaa Baavaar 373 Iraan misaayila kuffisutti kubbaa Belgium warra goolii ta'uuf dhukaafaman guutummaatti ittisee dirree sanarratti gootatee mul'atee jira. Taphi kun qabxii 0-0 yeroo xumuramu Iraan qabxii lamaan ramaddii ishee keessaa sadarkaa tokkoffaarra taa'uun carraa ishee gara marsaa ittaanutti darbu guutummaatti bantee jirti. Wanti hunda caalaa addunyaa naasisee fi Ameerikaa qaanessu garuu taatee tapha booda raawwatamedha. Taphattoonni Iraan yeroo gara Meeksikootti deebi'an, gola uffata isaanii keessatti waraqaa harkaan barreeffame tokko minjaala irratti dhiisanii deeman.
Ergaan waraqaa kana dippiloomaasii aarii fi of-tuulummaa kan of keessatti qabatee ture. Biyya Faaris durii qaroomina Pershiyaa jaarraawwan kumaatama lakkoofsise irraa kaasee hanga Iraan ammayyaa har'aatti hafuurri Iraan jiraataa fi kan hin jijjiiramnedha jedha barreeffamichi. Los Angelesitti kabajaan dhufnee gootummaan taphannee boonaan deebinaa. Los Angeles simannaa keetiif galatoomi. Barreeffamni kun jecha salphaa miti. Inni Ameerikaadhaan akkas jechaa jira. Isin uggura nurratti gootanii daangaarraa nu dhiibdanii akka baqattootaatti nu ilaaluu yaaltan nuti garuu aadaa fi seenaa isin caalu qabna. Kabajaan dhufnee kabajaan isin jilbeenfachiifnee deebina. Wanti caalaatti onnee namaa tuqu xumura waraqaa kanarratti haashtaagii miinaab jedhu kaa'uu isaaniiti. Miinaab magaalaa Iraan yoo taatu dhiyeenya kana haleellaa qilleensaa Ameerikaa fi Israa'el mana barumsaa daa'imman irratti raawwatameen ijoolleen hedduun iddoo tokkotti bakka itti dhumanidha. Ispoorteessitoonni Iraan addunyaa duratti dhiiga daa'imman isaanii yaadachuun Ameerikaan dirree lolaa irratti daa'imman keenya ajjeesti nuti dirree ispoortii irratti isaan qaanessina jechuun mootummaa isaanii mirkaneessanii jiru. Gochaan dirree kubbaa miilaa kun kallattiin siyaasaatti Iraan wajjin wal qabatee jira. Af-yaa'iin Paarlaamaa Iiraan Muhammad Baaqir Qaalibaaf suuraa goolii eegaa Iiraan yeroo inni kubbaa qolatu maxxansuun akkanaan biyya keenya eegganna jechuun barreesse. Kun ergaa gadi fageenyaa kan qabudha. Akkuma karra eegaan Iiraan kubbaa Awurooppaa kuffisee raayyaan ittisaa qilleensa Iraanis misaayila Ameerikaa kuffisaa ture jechuu isaati. Ministirri Dhimma Alaa Iraan Abbas Araghchiinis suuraa kana qooduun Iraan dirree kamiinuu hin mo'amtu jechuun ibsee jira. Ameerikaan Iraaniin diinagdeedhaan hudheera. Ispoortiinis dhiibeera jechuun yeroo abjootu. Iraan ammoo waltajjii addunyaa irratti doolaara biiliyoonaan osoo hin taane onnee fi kutannoodhaan diina ishee jilbeenfachiisaa jirti. Waancaan addunyaa kun Iraaniif tapha qofa osoo hin taane dirree madaallii waraanaa ta'ee jira. Iraan ispoortii fi siyaasaa walitti fiddee nuti uummata hin jilbeenfannedha. Iddoo nu dhorkitanitti illee seennee seenaa barreessina jechuun addunyaa dinqisiisaa jirti. Addunyaan marii nagaa Switzerland keessatti gaggeeffame jadhiphinaatiin hordofaa yeroo turte Ameerikaan Iraaniin jilbeenfachiifneerra wiirtuu nuukilaraa ishee saqattoof walii galleerra jechuun miidiyaaleef ibsa kennaa jirti. Kanaan pireezidaantii Ameerikaa J.D. Vance torban kana keessa ogeeyyiin dhaabbata enerjii atoomikaa idila addunyaa Iraan seenanii iddoowwan nuti rukunnee saqattoof deemu jechuun addunyaaf beeksisee jira. Garuu Iraan ibsa kana kuffisee jirti. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baaqa'iin ifatti ba'uun dubbii Waashingten kana guutummaatti soba bu'uura hin qabne jechuun naqee jira. Sagantaan yookaan waliigalteen Iraan ogeeyyiin idila addunyaa akka dhufanii wiirtuuwwan keenya warra diinii rukutee akka sakattaane yemmuu tokkollee hin jiru jechuun ibsee Iraan birmadummaa ishee dabarsitee diinaaf hin kennitu. Wanti caalaatti Peentaagoon aarsee fi madaallii waraanaa ifa godhe garuu ejjennoo Iraan dhimma misaayilaa irratti qabdudha. Baaqa'iin murannoo guutuun dandeettiin ittisaa fi misaayila keenyaa kanaan duraas ta'e gara fuula duraatti gonkumaa dhimma mariif dhiyaatu miti. Qaama kamiyyuu wajjin dhimma kana irratti mari'annu jechuun sarara diimaa isa dhumaa sararee jira. Kunis Iraan waraana kana keessatti meeshaa ishee akka hin kenneef eeboo ishee qarattee eeggachuu ishee mirkaneessa. Waraanni ammayyaawaa qawweedhaan qofa osoo hin taane doolaraa fi diinagdeedhaan lolama. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp maallaqa Iraan isa uggurame yoo gadi lakkisne Iraan dirqama oomisha qonnaa Ameerikaa qofa bitachuu qabdi jechuun of-tuulummaadhaan labsee ture. Garuu madaalliin diinagdee Iraan harka Tiraamp jala hin jiru. Hoogganaan baankii giddugaleessaa Iraan Abdul Naasir waliigaltee mallattaa'e keessatti dirqamni akkanaa hin jiru. Maallaqni keenya bilisaan nuuf dhiyaateera. Waan biyya keenyaaf barbaachisu ulaagaa gatii fi qulqullinaatti ni filannee ofii keenyaa bitanna jechuun Tiraampiin qaanessee jira. Eeyyama boba'aa gurguruu fi maallaqa sochoosuu erga guutummaatti of harkatti deebifattee booda Iraan diinagdee ishee isa Ameerikaan ukkaamsuuf tattaafattee hafuuraaraa itti deebisaa jirti. Gama dippiloomaasiitiin taphni dhokataan Switzerland keessatti taphatamaa ture baay'ee xaxamaadha. Biyyoonni Awurooppaa warri waggoota lamaan darban guutuu Ameerikaa jala hiriiranii Iraan irratti roorrisaa turan. Har'a nutis marii kana keessaa gallu jechuun yeroo kadhatan Iraan balbala itti cuftee jirti. Wanti hunda caalaa addunyaan asisee fi injifannoo istiraatejii Iraan ifa godhe garuu ulaagaalee Iraan wixinee waliigaltee sana keessadha. Akka Baaqa'iin saaxileetti koreewwan hojii afur raawwii waliigaltichaa hordofuuf hundeeffamanii jiru. Garuu sararri inni hunda caalaa ulfaataan keewwataa afuraffaa keessa jira. Ameerikaan guyyaa waliigalteen xumuraa mallattoo irraa eegaltee guyyoota 30 keessatti loltoota ishee hunda naannoo Iraan irraa guurtee ba'uu qabdi. Dabalataanis yeroo mariin kun deemaa jiru keessatti Ameerikaan loltoota haaraa gara baha giddugaleessaatti fiduu hin dandeessu. Kun Iraaniif mo'icha seenaati. Kaayyoon Iraan inni guddichi kanaan dura Jeneraal Qaasim Suleemaanii fa'aa itti wareegaman Ameerikaa baha giddugaleessaa keessa ari'uu ture.
ulaagaa kana minjaala mariirra keessee Ameerikaa dirqiisaa jirti. Iraan dhimma nageenya naannichaa fi Liibaanos ilaalchisee ejjennoo sibiilaa qabatteetti. Nageenyi naannoo kana biyyootuma naannichaatiin eegamuu qaba. Ameerikaanas jiraachuun ishee waraanaa fi diigumsa malee waan fiduu hin qabu kan jedhee baaqa'iin. Waraanni Liibaanos keessaa hatattamaan akka dhaabbatuu fi Iraan dhimma kanarratti dhiifama yookaan sababa Ameerikaa kamiyyuu akka hin fudhanne akeekkachiisee jira. Walumaa galatti waraanni qawwee yeroof qabbanaa'us waraanni sammuu dinagdee fi dippiloomaasii caalaatti boba'aa jira. Ameerikaan ololaan mo'eera jechuun of gowwoomsitus Iraan misaayila ishee utuu hin hiikkatiin doolaara ishee qabamee ture deebifattee Ameerikaa naannicha keessaa baasuuf ulaagaa kaa'aa jirti. Addunyaan amma marii nagaa osoo hin taane ala Iraan madaallii humnaa of harkatti galchitee Tiraampiin jilbeenfachiisaa jirtu ija banattee daawwachaa jirti. Ministirri Ittisaa Paakistaan Kawaajaa Muhammad Asiif jajabeenyaan miidiyaa addunyaa duratti ifatti haguuggii sobaa muummee ministeera Israa'el Benyamin Netanyahu irraa saaqee iccitii isaa addunyaa duratti saaxilee jira. Ministerichi dubbatetti osoo Paakistaanii fi Qatar ta'uun wixinee nagaa fi waliigaltee seena qabeessaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumuuf ciniinnatanii dhamaa jiranii. Netanyahuun immoo harka lafa jalaan sirna nagaa kana diiguuf shira addunyaa maraa xaxaa jira. Sababiin isaas nageenya Israa'eliif osoo hin taane nageenya lubbuu fi teessoo mataa isaatiif. Waraanni kun yoo dhaabbatee fi Iraan wajjin nagaan yoo bu'e Netanyahuun goota waraanaa ta'uusaa dhiisee yakkamaa gocha malaammaltummaa fi shiraatiin himatame hatattamaan mana hidhaatti darbatamuuf deema. Kanaafuu dhiigni baha giddugaleessaa keessatti dhangala'aa jiru dhiiga birmadummaa osoo hin taane dhiiga Netanyahuun teessoo isaa ittiin tikfachuu fi muddama isaa ittiin qabbaneessuuf lolaa jirudha. Mee waliigaltee Islaamabaadii fi fedha Netanyahu kanaa haa ilaallu. Netanyahuun waggoota dheeraaf uummata Israa'elii fi Ameerikaa Iraan duguuggaa sanyii nurratti raawwachuuf deemti. Anatu isin oolcha jechuun of-tuulummaadhaan gowwoomsaa ture. Sodaan Iraan kunis kaardii siyaasaa isaa isa guddaa ture. Garuu yoo Ameerikaan Iraan wajjin nagaan waliigalte sodaan kun ni bada. Yeroo sodaan badu ammoo uummanni Israa'el dammaqee harree malaammaltummaa fi badii ati nurratti raawwatteef gatii isaa kafalee jechuun Netanyahu morma qaba. Kanaafuu Netanyahuuf nagaan Iraan wajjin bu'u jechuun mana hidhaa seenuudha. Lubbuu ofii oolfachuuf jecha inni waraana kana itti ufsiisuuf dirqama qaba. Gama biraatiin shirri Netanyahu kun dhimma dhuunfaa isaa qofa irratti hin dhaabbatu. Tiimoon isaa inni lammaffaanii fi hunda caalaa sodaachisaan Ameerikaa dhoqqee waraanaa baha giddugaleessaa keessatti tursiisuudha. Yoo nagaan uumame Ameerikaan baha giddugaleessaa dhiisnee gara dhiibbaa Chaayinaa ittisuutti deebina jechuun Israa'eliin kophaa ishee gatuu dandeessi. Garuu yoo waraanni itti fufe Waashingten dirqamtee dooniiwwan waraanaa fi maallaqa ishee Israa'eliif dhangalaasuu itti fufti. Netanyahuun dantaa ofiitiif jecha loltoota Ameerikaa ibiddatti naqaa jiraachuu isaa Ministirri Ittisaa Paakistaan ifatti saaxilee jira. Dippiloomaasiin Paakistaan asirratti murannoo guddaa agarsiisee jira. Islaamabaad waraana kana dhaabuuf gidduu seentummaa taatee yoo hojjette illee dhimma birmadummaa fi haqaa irratti gonkumaa hin jilbeenfanne. Dhimmi Falasxiin haqaa fi seeraan yoo furame malee Israa'el wajjin nagaa buusuu fi michoomni kamiyyuu akka hin jirre Paakistaan addunyaatti labsitee jirti. Kun Israa'eliif rukuttaa siyaasaa isa guddicha yoo ta'u madaallii humnaa baha giddugaleessaa keessatti ijaarsa haaraa uumaa jira. Baroota dheeraaf Israa'el diinagdeen kiyya hin tuqamu addunyaan dhuftee narratti investi gooti jechuun aadatti turte. Garuu har'a dhugaan hadhaan tokko Tel Aviv irraa ifatti ba'ee jira. Gaazexaan Israa'el Times of Israel ibsaa qorataa diinagdee Avi Ben-Hur waabeffachuun iccitii jabaa addunyaatti saaxile. Dhaabbileen faayinaansii, baankonni gurguddoo fi tuutni inshuraansii Awurooppaa warri kanaan dura hafuura diinagdee Israa'el turan har'a dhoksaatti harka isaanii walitti sassaabatanii Israa'elin qullaa ishee dhiisanii baqachaa jiru. Kufaatiin diinagdee kun dho'iinsa misaayilaa caalaa Israa'elin dhiphisaa jira. Sababiin isaa waraanni yeroo dhumu gamoo ijaaruun ni danda'ama. Garuu dhaabbanni faayinaansii tokko erga sirna isaa keessaa si baasee deebisee amantaa sitti horachuuf waggoota dheeraa gaafata. Akka Ben-Hur ifa godhetti baankonni gurguddoon Awurooppaa lama kanneen kanaan dura boondii mootummaa Israa'el gurguruu fi wabii ta'uu irratti hirmaachaa turan baankiin Biriteen, Barsilaayisii fi baankiin Faransaay BNP Paribas dhala kana keessaa dhoksaatti of baasanii jiru. Baankiin Barsilaayis amajjii 2024 irraa eegalee BNP'n immoo bitootessaa 2024 irraa eegalee boondii Israa'el tokkollee hin tuqne. Ministeeronni Israa'el miidiyaa irratti ba'anii diinagdeen keenya nagaadha boondiin doolaaraa biliyoona 6 gurgurreera jechuun yeroo of jajan dhugaan minjaala jalaa garuu hanqina jabaa mudatee jira. Kanaan dura baankonni gurguddoon addunyaa 7 boondii Israa'el ni gurguru turan. Amma garuu baankota Ameerikaa fi baankii Jarman qofatu hafe. Baankonni Biriitanii fi Faransaay sababa dhiibbaa uummataa fi mormii uummanni gochaa gara jabinaa Israa'el Gazaa keessatti raawwatuuf qabaniin daldala Israa'el dhiisuuf dirqaman. Keenyaaf Barsilaayis mormii jabaa namoota aartii fi uummataa waan mudateef callisee daldala kana keessaa ba'aa jira.
kun baankii qofa irratti hin dhaabbanne. Dhaabbileen inshuraansii fi saanduqni sooramaa warri maallaqaa naamusaa jedhamanii beekaman tokko tokkoon Israa'eliin gadhiisaa jiru. Baankiin Xaaliyaanii Unicredit duraanuu Israa'eliin galmee dhorkaa keessa galchee jira. Dhaabbanni inshuraansii Faransaay guddichi AXA sheerii baankota Israa'el keessaa qabu guutummaatti gurguree beera. Saanduqni sooramaa Ayirlaand kaampaaniilee Israa'el 6 keessaa maallaqa isaa baasee jira. Akkasumas saanduqni sooramaa Akaadaamii Deenmaark daldala Israa'el wajjin qabu guutummaatti kuteera. Wanti hunda caalaan amanaa immoo baankiin giddugaleessaa Ayirlaand waraqaa ragaa boondii Israa'el Awurooppaatti gurguramuuf eeyyama kennuu dhiisuu isaati. Kunis Israa'el akka isheen dirqamtee gabaa Luksemburgitti baqattu ishee taasisee jira. Kufaatiin kun maaliif hamaati? Akkuma Ben-Hur xiinxalee qoqqobbiin mootummaan kaa'u yeroo siyaasni jijjiiramu haqamuu danda'a. Garuu murtii baankiiwwanii fi dhaabbilee faayinaansii gadhiisanii ba'u kun simmoo daldalaa sodaa seeraa fi imaammata naamusaa irratti kan hundaa'edha. Dhaabbileen kunniin deebi'anii Israa'elitti hojjechuuf waggootaa fi qorannoo dheeraa gaafata. Israa'el amma madda galii ishee dhabdee gabaa Ameerikaa fi Jarmanii qofa irratti rarra'uuf dirqamtee jirti. Walumaa galatti waraanni Gazaa Israa'eliif dhumaatii diinagdee fi dippiloomaasii qofa osoo hin taane kufaatii faayinaansii isa dhumaa fidaa jira. Osoo Neetaanyahuun mo'icha guutuu lallabu diinagdeen Israa'el ammoo dhiigaa maallaqaa dhabee laamshaa jira. Addunyaan amma dhugaa tokko hubattee jirti. Gochaan gara jabina waraana qofa irratti osoo hin taane gabaa addunyaa irrattis gatii ulfaataa fi bara baraa kafalchiisa. Israa'el meeshaa waraanaa qabaachuu dandeessi garuu doolaara dhabdee du'a diinagdeetiin awwaalamuuf qarqara qileerra geessee jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.